mariin biyyoolessaa kanaan dura mari'atamaa ture sadarkaa hawaasa keessaa hanga hooggansa olaanaa hanga hayyoota biyya kanaa keessatti kan inni mariisifamaa ture. Mariin kun immoo naannoodhaa gara naannootti naannoo hundarra yeroo ammaa kana ga'ee jira. Mariin biyyoolessaa kun gaafa akkaataa amma mari'atamaa dhufee fi ammas mari'atamaa jiruun yoo itti fufe rakkoon Itoophiyaa bu'uurri isaa inni guddaan rakkoo siyaasaati. Rakkoo siyaasaa biyya kana xaxamaa ta'ee yeroo hedduu biyya Itoophiyaa kana waraanaa fi gidiraa keessa tursiise rakkoo siyaasaa hin kan hin jedhuun qaba. Gama biraatiin immoo siyaas diinagdee biyya kanaa rakkoo diinagdee biyya kanaallee hin fura. Gama biraatiin immoo obbolummaa biyya kanaa isa sabaan wal qoqqoodamu kana yookaan naannoo wal qoqqoodu kana sanallee hin hambisa. Jibbarra jaalala akka dhiyaatu godha. Waan hundi immoo furtuu guddaa marii waan hunda fura. Oromoo yommuu waa jedhu calliseetuma dubbii tokko hin jedhu mammaaksa qaba. Maal jedha Oromoon waan mari'atanii furaniif waan mariidhaan fixaniif rasaasaa wal fixanii jedha. Rasaasa qofa miti dubbiin illee wal miidhutu jira. Mariin waan hunda furtuudha jechuudha. Waan hunda akkuma balbala tokko yoo banan furtuudhaan banan rakkoo siyaas diinagdee biyya kanaa, rakkoo biyya kanaa, jibbinsa biyya kanaa hambisuudhaaf, wal waraansa biyya kanaa hambisuudhaaf, qoqqoodiinsa amantaadhaan wal dhibu kana hambisuudhaaf, gosaan isa wal dhibu kana hambisuudhaaf, gareen ta'e ol ka'ee gareen ta'e gadi bu'uu kana hambisuudhaaf mariin biyyoolessaa murteessaa fi barbaachisaadha. Mariin kun gaafa xumurame biyyi kun iddoo barbaadde, misooma barbaadde, guddina barbaadde, badhaadhina barbaadde, nagaa barbaadde kana bira ga'uudhaaf baay'ee murteessaadha. Kanaaf immoo hirmaannaan uummata keenyaa qooda fudhattoonni biyya kanaa achi keessatti gahee bahaniiru ammas bahaa jiru. Akka inni lafa qabatu gochuudhaaf immoo ammas bahuu qabu. Gama akka abbootii gadaatti sirni gadaa hammataadha. Kun qabatamaan kan addunyaan illee ragaa baatudha. Sirni gadaa waan hunda hammata. Waan biyya miidhu hin balaaleffata. Waan saba miidhu hin balaaleffata. Sabaan hin qoodu, amantaan hin qoodu, saalaan hin qoodu, umuriin hin qoodu. Gadaa jechuun waan hunda hammataadha jechuudha. Kanaaf mariin biyyoolessaa kunis akkuma hojii sirna gadaa faana wal qabata, hojii sirna gadaa kana faana wal fakkaata. Marii biyyoolessaan amma lafa ga'e kun gaafa lafa qabatee gaafa uummata keenya bira ga'e jibbinsa kanaan dura jaarraa dheeraa nutti lakkaawwatee waggaa dheeraa nutti lakkaa'ee kana hin hambisa. Kanaaf marii biyyoolessaatiif nuti abbootiin gadaa qooda keenyas bahaa turre ammas bahaa jirra. Kana caala immoo akka inni lafa qabatee uummata keenya bira akka ga'u. Waan kanaan dura seenaa kanaan dura dabee barreeffame, seenaa kanaan dura dabee hojjetame, seenaa kanaan dura akka jibbinsa garaagaraa akka horatu ta'ee jiru, siyaasa kanaan dura jallatee biyya kana miidhaa ture sana hunda hambisuudhaaf nutillee hojii nurraa eegamu hin hojjenna. Mariin biyyoolessaa gaafa lafa qabate Itoophiyaa dhugaa taate, Itoophiyaa badhaate, Itoophiyaa Afrikaa dabartee addunyaadhaaf guddinaan beekamtuu fi biyya addunyaa kanarratti biyya kabajamte taatee akka mul'attu nu gargaara waan ta'eef sanarratti hirmaannaa guddaatu nurraa eegama. Hubannoo bakka jirutti illee nuti illee hubannoo kennuu bakka qabnutti carraa miidiyaa argannetti, carraa waltajjii argannetti sanallee hirgaa kana dabarsuu qabna. Akka carraa sana keessatti illee mariin biyyoolessaa sana keessatti illee yeroo hedduu deddeebiin qooda fudhachaa jira. Qooda fudhadhe sana immoo uummata keenyaaf faayidaa inni qabu. Mariin biyyoolessaa faayidaa inni biyya kanaaf Itoophiyaaf qabu. Oromoodhaaf qabu. Qee tokko namaatiif mariin biyyoolessaa gaafa lafa qabate hiika inni qabu amma hubannetti hubachiisaa jirra waan jedhu qabdii qaba. Biyyi Itoophiyaa tuni biyya seenaa dheeraa qabdu. Biyya seenaa dheeraa qabdu biyya birmadummaa ofii kabachiiftee har'aan geesse biyyi Itoophiyaa tuni Oromoon illee saba san keessa jira. Dirree
bal'arra Oromoon illee saba san keessa jira. Namni tokko yoo walitti bu'e garaagartummaa yaadaa yoo qabaate danqaa biyyaan barbaadu, danqaa biyyaan barbaadu, jaalala biyyaa barbaada, jaalala biyya ofii barbaada. Garaagartummaa jedhu immoo gadi taa'eeti marii fi marabbaadhaan hiikkata, marii fi marabbaadhaan hiikkata. Akka sirna gadaa Oromootitti, akka sirna gadaa Oromootitti namni dhibbii tokko ol ga'ee namni lama sagalee garaagartummaa yoo fide dubbii bulfatee laala Oromoo. Walii abbooma wal jalaa deebi'a. Walii abboomaa wal jalaa deebi'a. Waan haqaa dubbata. Waan haqaa dubbata. Waan biyya isaa dubbata. Waan biyya isaa ijaaru dubbata. Waan birmadummaa biyyaa ijaaru dubbata. Waliin quculu, waliin buculu. Walii abbooma jecha uummanni Oromoo. Wanti marii fi marabbaa ga'u hin jiru. Wanti marii fi marabbaa ga'u hin jiru. Kana keessatti biitti tun yeroo dheeraaf rakkina keessa gangalataa dhufte. Mootummaa garaagaraa keessatti gangalataa dhufe jechuudha. Waldhabbiin kun immoo akkanatti gattaa'amee hin furamne, akkanatti gattaa'amee hin laalamne. Kanaafuu amma haalli amma irra jiru, haalli amma adeemsi hojjetamaa jiru keessattuu marii biyyaalessaa kan wanti hojjetamaa jiru, wanti mari'atan, wanti uummata Oromoo kana, uummata sabaaf sablammii kana hojjetaa qotee bulaa, horsiisee bulaa, hojjetatee bulaa maraa walitti qabanii warratanii akkanatti mariisisuun rakkina biyya kanaa maali jedhanii gaafatuun waan guddaadha. Wannan argamne. Marii biyyaalessaa kana keessatti haalli amma irra jiru kun, haalli amma miirri jiru kun, sochiin amma jiru kun baay'ee tokko biyya tana danqaa keessa turterraa furmaata itti kenna jennee kan yaadnu. Nulleen achi keessatti hirmaannaa guddaa goonee jirra, hirmaannee jirra, yaada keenya kenninee jirra. Maali kan biyya tana walitti naqu, maali kan biyya kana bu'uurarraa kaasee warratee walitti bu'iinni gangalataa dhufe kun maal irraa ni kam? Waa tokko irratti, wama xiqqoo irratti wal lolla, amma alaabaa fa'a irratti wal lolla, afaan fa'a irratti wal lolla. Kana gatteenyee waar'annee furatuu keessatti mariin biyyaalessaa waan gurguddoo kaa'ee jira. Waan gurguddoo irratti xiyyeeffatee jira. Kanaafuu haala gaariidha jechuu nan barbaada. Marii keessatti tiyya ta'aan hin taatu. Tiyya ta'aan hin taatu. Marii keessatti tiyya ta'aan hin taatu. Namni tiyya ta'a jedhu sun seenaa saba tokkoo, danqaa uummanni tokko keessa jiru, mirga saba tokkoo hin eegu jechaadha. Ofittummaa jechaadha. Kan hawaasni marti itti mari'atetu caala. Kan hawaasni marti irratti mari'atetu bu'aa qaba. Kan itti walii galetu bu'aa qaba. Bu'aa qaba walii galu. Keessattuu paartoleen siyaasaa keessattuu asirratti gahee guddaa taphatutu jira. Abbootiin gadaa, haawwatii siinqee, abbootiin amantaa, sheekiin, qeesiin, bakka bu'oonni uummataa, warri mul'ina uummataa qabu kun tiyya ta'aa oduu dhiise. Tiyya ta'aa oduu dhiise. Ta uummanni bal'aan jedhetu ta'a. Ka uummanni ka uummata bal'aa madaalu, ka uummata bal'aa amaadessu, kan sabaaf sablammii amaadessu, kan sabaaf sablammii walitti baqsu, kan sabaaf sablammii tokko godhu isa kan nuu ta'u, isa kan nuu ta'u. Kanaafuu san deeggarutu nurra jira, san qarqaarutu nurra jira, san ijaarutu nurra jira. Tiyya ta'aan hin taatu. Kanaafuu uummata keenya laallee, duudhaaf safuu uummanni keenya qabu laallee, danqaa haati keenya keessa jirtu, danqaa abbaan keenya keessa jirtu laallee, danqaa gangalataa dhufe kana hiikkachuu walii galutu nurra jira. Walii galutu nurra jira. Utubutu nurra jira. Marii biyyaalessaa kan utubutu nurra jira. Nulleen faana sanirra jirra jechuudha. Abbootiin gadaa nulleen faana sanirra jirra jechuudha. Mareen biyyoolessaa kun baay'ee barbaachisaadha. Biyyi keenya kun akka isheetti fuftuuf dhaloonni teellaan dhufu kun akka inni nageenyaan jiraatuuf yaaddoo tokko malee yaadii tokko malee nageenyaan akka inni jiraatuuf dhaloonni dhufu kun immoo dhaloota sattaanutti immoo akka inni dabarsuuf mareen biyyoolessaa kun baay'ee barbaachisaadha. Maree biyyoolessaa kana irratti hundumtuu hirmaachuu ni qaba. Gaaffii mataasaa bilisaan ta'ee dhiyeessuu ni qaba. Dhiibbaa tokko malee waan garaagaraa dhiibbaan utuu irra hin gahin hundumtiyyuu gaaffii qaba kan jedhu warri qaamni siyaasaa haa ta'u warri hidhatanii jiranis haa ta'u gaaffii isaanii dhiyeeffatanii uummata bal'aa kanatti dhiyeeffatanii saba bal'aa kanatti dhiyeeffatanii hundumti isaaniiyyuu marii kana irratti yoo hirmaatan furmaatiin argama. Furmaatiin argama. Waarataan guyyaa guyyaatiin yeroo yerootiin furmaan itti argame
seenaan bade sun kaleessa waan fokkisaatu hojjetamaa ni ture. Akkuma waan fokkisaa hedduun hojjetame san waan gaarii immoo keessa hin jiraata. Isa kaleessaa san seenaaf dhiifnee seenaadhaaf keenyee isa gara fuula duraatti immoo maal hojjechuu qabna kan jedhu maree biyyoolessaa kana irratti hundumti keenya hirmaannee hundumti keenya gaaffii keenya dhiyeessinee hundumti keenya yaada keenya buusnee walitti finnee biyyattiin kun nageenyaan akka isheen itti fuftu misoomni jalqabame kun akka inni itti fufu nageenya amma bu'aa jiru kun mareedhaan bu'aa jiru kun akka inni itti fufu hundumti keenya iyyuu maree kana irratti hirmaachuun nu gubbaa jiraata. Mareen biyyoolessaa geggeeffamaan hin jiru kun baay'ee gaariidha. Kan hundumaa hirmaachisu akka ta'uufis karaan saaqameetu waltajjiin saaqameetu achirratti mari'atamaa jira wanta ta'eef hundumti keenya iyyuu achirratti hundumti keessan biyya alaas biyya keessas warri jirtan hundumti keessan maree kana irratti akka hirmaattaniif akka hirmaannuuf biyya keenyaaf saba keenya waan gaarii akka itti finnu kan jedhuni yaada koo dabarsaa. Maaliif Waaqayyo kottaa wal ceephaanaa jedha. Macaafa raajii Isaayyaas keessatti kottaa wal ceephaanaa, kottaa hin mari'annaa, kottaa wal gorsinaa akkuma jedhe sana yoo wal ceephaane inni tokko waan gaarii qaba, inni tokko immoo karaa dabaarra oo jira ta'e inni waan gaarii qabu sun obboleessa isaa karaa dabaarra deemu sana gorsee mareetee ceephee gara gaariitti fiduun dirqama wanta ta'eef waliin mari'achuun sodaattuu nama hin taasisu. Waliin mari'achuun gowwaa nama hin taasisu. Waliin mari'achuun nama cimsa. Tokkummaa namaa cimsa. Guddina biyyaaf nama kakaasa. Misoomaaf nama kakaasa. Nageenyaaf nama kakaasa. Maaliif karaa tokkos haa ta'u karaa biraa hundumtiyyuu Waaqayyo waaqeffata. Uumaa isaa waaqeffata. Afaan garaa garaatiin iyyuu awwaama malee. Aadaa garaa keessa taa'ee awwaammatu malee hundumtuu Waaqayyoon waaqeffata. Kanaaf Waaqayyo immoo waan gaarii jaallata waan ta'eef waliin mari'annee obboleessa keenya isa balleesse dhiifnee isa badiirra jiru gara nageenyaatti finnee gara dhugaatti finnee gara karaatti finnee waliin mari'annee biyya keenya kun guddisne jechuudha. Akka warri kaan mareetiin biyya isaanii guddifatan nuun immoo ogummaan jira biyya keenya keessa, hayyuun jira biyya keenya keessa, albuudii jira biyya keenya keessa, qabeenyi jira biyya keenya maal labde waan hunduma isaa qabdu wanta taateef teenyee yoo mari'annee jenne garuu isa nu jalaatii amajaajiin nu jalaatii dhoksuu barbaadu kana nu jalaa dhokse kana baasnee waliin mari'annee hayyuunis nu gorsanii abbootiin amantaas gorsanii gorsa isaanii kana abbootiin gadaas gorsanii maree biyyoolessaa kana akka hundumti keenyayyuu itti hirmaannee bu'aa akka irraa argannu gara fuula duraatti immoo waan gaarii akka hojjennu ergaa kun nan dabarsa. Kanaaf hundumti keessaniyyuu akka itti hirmaattanii ergaa kun dabarsaa galatooma.